Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isa akka qabu jenna. Akkam jirtu? Sadaasa 16 bara 2022. Oduu har'aaf jenne isinitti himna. Oduu har'aa kan isinitti himu ana Daanee Tasfaayitii hanga xumuraatti nu waliin tura. Rakkoon nageenyaa fi hongeen Oromiyaatti gaaga'ama namoomaa qaqqabsiise. Rakkoon nageenyaa fi hongeen gaaga'ama namoomaa lixaa fi kibba Oromiyaatti bara 2022 mudate gaaga'ama namoomaa hammeessuusaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan dhimmoota namoomaa yookaan OCHA'n ibse. OCHA'n ibsa sadaasa 13 bara 2022 baaseen sababoota rakkoo tasgabbii fi hongeetiin gaaga'amni namoomaa kan bara 2022 baay'ee hammaachaa deemuusaa ifoomseera. Keessumaa rakkoo nageenyaa bara 2019 irraa eegalee keessattuu lixaa fi kibba Oromiyaa keessa ture haala kana hammeesseera. Sababni ijoon walitti bu'insa hidhattoota gidduutti godhamuudha jedha ibsichi. Namoonni 740,000 ol ta'an naannolee Oromiyaa kan Amaaraa fi Benishaangul Gumuz waliin waldaangeessan irraa buqqaaniiru. Kibba Oromiyaa godinaalee Gujii fi Gujii lixaatti walitti bu'insi hidhattoota eenyummaan isaanii adda bahee hin beekamin gidduutti godhamaa jiru itti fufees jira. Akkasumas hongeen namoota miliyoona 3.5 ol ta'an irratti dhiibbaa uumeeraa jedha ibsichi. Rakkoon nagaa raabsaa gargaarsa namoomaa iddoolee kanneen itti godhamu danqeera. Gargaarsa namoomaa godinaalee lixaa fi ba'a Wallaggaa keessatti godhamu addaan kuteera. Geejjibni konkolaataa fi meeshaalee gargaarsa namoomaa addaan citeera. Hojjettoonni dhaabbata gargaarsa namoomaas hidhamaa fi sarbamaa jiru jedhe ibsi OCHA kun. Sababa rakkoo nageenyaatiin hojjettoonni gargaarsa namoomaa hojii addaan kutanii iddoo jiranitti dhaabbatanii hafaniiru. Walitti bu'insi geejjiba gargaarsaa Finfinnee fi Amboo akkasumas Naqqamtee irraa Asoosaatti godhamu irratti dhiibbaa uumeera. Gargaarsi Wallagga lixaatiif erga godhamee waggaa 2 kan darbe yoo ta'u, qamadiin ba'a Wallaggaa magaalaa Naqqamteetti kuufamee jirus raabsuun waan hin danda'amneef akkasumatti taa'eeti jira. Okkorri kun hammaachuun lixa Oromiyaa irraa gara Horroo Guduruu Wallaggaa fi Iluu Abbaa Booraa akkasumas kaaba lixaa fi kibba lixa Shawaatti babal'ateeraa jedhe OCHA'n. Kana malees hanqinni midhaan nyaataa daa'immanii fi haadholii daran hammaateeraas jedhe. Dhaabbileen fayyaa 70 fi manneen barnootaa 91 ta'an kan Gujii keessa jiran hojiitiin ala kan ta'an yoo ta'u, jiraattonni tajaajila buufata fayyaa, bishaan dhugaatii fi qulqullinaa argachuu hin dandeenye. Tarkaanfii haleellaa xayyaaraa mootummaan fudhateen magaalaa Mandiitti lammiileen hedduu kan ajjeefaman yoo ta'u, walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti magaalaa Naqqamteetti uumameen lammiileen nagaa ajjeefamuu Finfinnee Maltiimiidiyaan gabaasees ture. Manni maree ministeerotaa wixinee labsii adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu irratti hojjetu raggaasisuudhaan koomishinii adeemsicha hordofu sanbata darbe hundeessees ture. Mootummaan akkaataa labsiin kun hojiirra oolu irratti ibsa bal'aa kan hin laanne ta'us guyyaa raggaasifame irraa jalqabee hojiirra kan oolu ta'u ibsi waajjirri muummicha ministeeraa baase addeesseera. Itoophiyaan qooda Itiyoo Telekoom 40% dhaabbata dhuunfaatti gurguruufi. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbata misoomaa biyyattii guddaa ta'e Itiyoo Telekoom irraa gahee 40% ta'u gurguruuf caalbaasii baase. Ministeerri maallaqaa karoora gar-tokkoo Itiyoo Telekoom gara dhuunfaatti naannessuuf qabuun dhaabbileen telekoomii idil addunyaa fedha isaanii akka agarsiisaniif waamicha dhiyeesse. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shiilee fi itti aanaan isaanii obbo Iyyoob Takkaalliin ibsa miidiyaaf kennaniin gahee dhaabbatichaa 40% dhaabbata dhuunfaatti gurguruuf ta'uu ibsan. Dabalataan dhaabbilee telekoomii amma biyyattii keessa jiran Itiyoo Telekoomii fi Saafaariikoom dabalatee dhaabbata biraa sadaffaaf eeyyama kennuuf qophii ta'us ibsaniiru. Bulchiinsa muummee ministeeraa Abiy Ahmad jalatti sagantaa haaromsa dinagdee biyya keessaa jalqabe keessaa tokko dhaabbata Itiyoo Telekoom gar-tokkeen dhaabbilee dhuunfaaf banaa gochuudha. Akkaataa karoora kanaan dhaabbata telekoomii waggoota dheeraaf dorgomaa gara biraa malee biyyattii keessatti tajaajila kennaa ture 60% kan ta'u mootummaan qabatee itti fufa. Itiyoo Telekoom Itoophiyaa biyya uummata miliyoona 110 ol qabduuf qofuma isaa tajaajila kennaa ture dhiyeenya ammoo gamtaan dhaabbilee telekoomii Saafaariikoomiin durfamu gabaa telekoomii kanatti makamaniiru. Kaampaaniin telekoomii guddichi baha Afrikaa Saafaariikoom dhiyeenya Itoophiyaa keessatti bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an diriirsuun tajaajila kennuu eegaleera. Itiyoo Telekoom yeroo ammaa kana maamiltoota miliyoona 69 qabaachuu isaa muummeen ministeeraa Abiy Ahmad himaniiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmad akkuma gara aangootti dhufaniin
dhaabbilee gurguddoo biyyattii keessaa abbootii qabeenyaa dhuunfaaf banaa gochuuf karoorsan keessaa tokko Itiyoo Telekoom yoo ta'u, warshaaleen sukkaaraas as keessatti argamu. Hanga ammaatti qabatamaan hojiitti kan gale garuu kan dhaabbata Telekoomii kana qofadha. US warra waliigalticha gufachiisan adabuuf qoqqobbii fayyadamuurraa duubatti hin deebitu. US waliigalteen waraana dhaabuuf mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti taasifame kabajamuu mirkaneessuu fi sarbama mirgoota namoomaatiif itti gaafatamni akka jiraatu gochuuf qoqqobbii fayyadamuurraa duubatti hin deebitu jedhan aangaan olaanaa State Departmentii tokko. Aangaan olaanaa State Departmentii maqaan isaanii hin eeramin tokko akka ibsanitti bu'uura waliigaltee mallattaa'een Eertiraa fi humnoonni biroo naannoo Tigraay keessa jiran hin ba'an taanaan Ameerikaan qoqqobbii kaa'uu dandeessi. Yeroo ammaa kana waraanni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa fi Affaar Tigraay keessatti akka argaman kan himan aangaan US kun waliigalteen mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay irra ga'an humnoonni kunneen akka naannicha keessaa bahan kan gaafatu akka ta'e yaadataniiru. Mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay waliigaltee nagaa mallatteessan hojiirra oolchuudhaaf murannoo akka qaban dhagaa jirra kan jedhan aangaan State Department kun waliigalteen nagaa kun akka hojiirra hin oolleef warreen gufuu ta'an garuu adabamuu akka danda'anis ibsaniiru. Waliigalteen nagaa kun akka kabajamuu fi hojiirra oolu akkasumas sarbama mirgoota namoomaa warri raawwatan akka itti gaafataman gochuuf qoqqobbii kaa'uurraa duubatti hin deebinuus jedhan. Aangaan olaanaa US State Department maqaan hin eeramne kun akka jedhanitti adeemsa waliigaltee nagaa kaaba Itoophiyaa ilaalchisee odeeffannoo gaazexeessitootaaf kennanitti ture kan kana jedhan. Aangaan kun ibsa bilbilaan kennaniin adeemsi waliigaltee nagaa hojiirra oolchuu maal akka fakkaatuu fi amma maalirra akka jiru ibsaniirus. Erga mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay magaalaa guddoo Afrikaa kibbaa kan taate Pretooriyaatti waraana dhaabuu waliigalanii sa'aatii 48 fi sa'aatii 72 keessatti humna ittisaa Itoophiyaa fi humna Tigraay gidduutti walitti bu'iinsi dhaabbateera jedhan aangaan US kun. Waliigalteetiin booda walitti bu'iinsi dhaabbachuun isaa gareen lamaanuu fedhii guddaa nagaa buusuuf qaban agarsiisa kan jedhan aangaan olaanaa kun uummata Amaaraa, Affaarii fi walumaa galatti uummata Itoophiyaa gara fuula duraatti gargaaruudhaaf carraaqqii taasifamu keessatti walitti bu'iinsi dhaabbachuun gahee guddaa qabaa jedhan. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa United States Mike Hammer bakka bu'oota humnoota Tigraay marii nagaa irratti hirmaatan Maqaleetii xayyaara waraanaatiin fuudhanii geessaa fi deebisaa akka turan himan aangaan kun. Mike Hammer bakka bu'oota Tigraay waliin socho'aa kan turan gaaffii gamtaa Afrikaa fi beekamtii mootummaa Itoophiyaatiin ta'uu isaas ifoomsaniiru aangaan olaanaa State Department kun. Mike Hammer mariin Naayiroobitti ture xumuramuu isaa hordofee maricha irratti bakka buutota Tigraay qabatanii erga Tigraay Maqalee deemaniin booda dursaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin wal arganii akka dubbatanii fi kibxata ammoo gara Finfinneetti deebi'anii muummee ministeeraa Abiyyi Ahmadii fi itti aanaa isaanii Dammaqaa Mokonnin waliin akka wal arganiis dubbataniiru. Aangaan State Departmentii olaanaan maqaan isaanii hin eeramin kun. Oduu keenya xumuraatiin Pireezidantii itti aanaa mana murtii waliigalaa federaalaa obbo Solomoon Araddaa mana murtii falmii dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti abbaa seeraa guyyaa walakkaa ta'uun muudaman. Pireezidantii itti aanaan mana murtii waliigalaa federaalaa obbo Solomoon Araddaa mana murtii falmii dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti bara 2023 irraa eegalee hanga bara 2030tti abbaa seeraa guyyaa walakkaa ta'uun muudamaniiru. Muudamni kennameef kunis yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii 34ffaa akka lakkoofsa Awurooppaatti sadaasa 15 bara 2022tti Ameerikaa Niiwuorkiitti taa'ame irratti filannoo abbootii seeraa filataman irratti ta'uun himameera. Egaan hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduun ammaaf jenne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii YouTubeii Finfinnee Maltiimiidiyaa share, subscribe godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.